Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii Gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo sabiskiraayibii tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota koompitaraa fi kan yuutuubii isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Bilbilli keenya antivaayirasii ni qaba isa jedhu waliin ilaalla. Namoonni baay'een yeroo antivaayirasii pileestoorii irraa gadi buusanii inistool godhan ilaalla. Antivaayirasii kan pileestoorii irraa bilbila keenya irratti gadi buufannu baay'een isaa omaawaa takka nama hin fayyadu yookaan immoo sirriitti hin hojjetu. Bilbilli keenya antivaayirasii mataa isaa danda'e ofirraa qaba. Bilbilichi itti hojjetame irraa kan nu fayyadu jechuudha. Kanaaf akkaataa itti antivaayirasii sana ilaallee bannee akkasumas appilikeeshiniiwwan bilbila keenya hunda isaaniidha akkaataa itti iskaan gochuu dandeenyu isinitti agarsiifna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan bilbila keenyarraa namoonni bilbila qabdan hundi keessanii marti bilbila keessanirra pileestooriin ni jira. Pileestoorii bilbila keenyarraa isa kana jechuudha. Pileestoorii kana ni banna. Pileestooriin kun egaan antivaayirasii bilbila keenyaaf ta'u kan mataa isaa ofirratti merji godhee qabatee jira. Kanaaf pileestoorii keessan erga bantanii gama mirgaatiin gubbaa irraan bakka loogoo yookiin immoo bakka iimeelli keessan irraa banamee jiru sanarratti dhattanii tuqattu gubbaa kanarratti. Yeroo tokko achirratti tuqattu. Erga tuqannee booda irraan gadee kanatti haala kanaan ba'ee ni mul'ata. Asirraa argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti Play Protect kan jedhu ni jira. Play Protect kan jedhu kun antivaayirasii bilbila keenyaati jechuudha. Dan yeroo tokko achirratti gadi tuqanna akkasitti. Yeroo tuqannu kallattiidhumaan maal jedhaa bilbila keenya iskaan akka goonuuf nuuf ba'aa jechuudha. Kana argaa jirtu yoo ta'e. Kun bilbila keenya iskaan kan ittiin goonu yookiin immoo antivaayirasii bilbila keenyaati jechuudha. Pileestooriin haala kanaan qabatee jira. Kanaaf appilikeeshinoota hunda isaaniidha of keessatti qabatanii jiru karaa ittiin iskaan gochuu dandeenyudha. Kanaaf bilbila kan keenya appiiwwan jiran iskaan gochuudhaaf bakka iskaan jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqanna asirratti. Yeroo tokko yeroo tuqannu haala kanaan iskaan gochuu eegala. Amma argaa jirtu yoo ta'e iskaaning jechuu eegalee jira. Then iskaaning in progress jedha. Haga xumura appilikeeshinii keenya bilbila keenya irra jiran hunda isaaniidha. Haga inni iskaan godhee xumurutti ni eegnaa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya bilbila keenya irratti pileestoorii irra seenne antivaayirasii smaadaa fi maal wantoota garaagaraa avviiraa kan jedhamu hedduu gosa hedduu jiru. Kan nuti achirraa gadi buusnu sun akka isa kanaatti sirriitti nu hin tajaajilani. Kanaaf bilbila keenya appiiwwan adda addaa kan dullooman yookiin immoo expired kan ta'an karaan ittiin adda baafachuu dandeenyu antivaayirasii isa kanadha. Kan pileestoorii keessaa Play Protect isa jedhu kanaa jechuudha. Kanaaf bilbila keenya yeroo hundumaayyuu haala kanaan iskaan yoo goone baay'ee nu gargaaruu danda'a. Egaan hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan asirraa no harmful app found jedhee jira jechuudha. Asirraa argaa jirtu yoo ta'e. Appilikeeshiniin harmful ta'e yookiin vaayirasii of keessaa qabu tokkoyyuu hin mul'annee jira. Haala kanaan bilbila keenya antivaayirasii mataa isaatiin iskaan gootanii vaayirasoota adda addaa irraa tiksuu ni dandeessu isiniin jenna. Kan vaayirasii qabu egaan yoo argate asuma irratti qacam godhee qabeetiyyuu akka inni badu godhaa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata. Gabaabinaan sagantaan keenya guyyaa har'aa isinitti toleera yoo ta'e yuutuubii keenya Gurmee ICT subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Haga sagantaa itti aanutti turtii gaarii.